Jirtogaa maatiiwwan halluu pirees hundi keessanii baga nagaan dhuftanii warreen haaraa taatanii dirtuudhaan subscribe gochuun baatanii bilbilaa sana tuqaa notification nuti haaraa viidiyoo haaraa hojjennu akkasiin ga'uuf jechuudha. Egaa har'a viidiyoo addaa tokkotiif qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon kunis appilikeeshinii ta'e tokkotiif dhufeen jira. Jalqaba irratti Play Store galtanii Play Store irraa appilikeeshinii sanaan buufattu na bira daataa waan hin jirreef amma buusuu hin danda'u. Sababiin isaa durseet buufadheen jira. Appilikeeshinichi isa kanadha. Pic Editor jedhama. Pic Editor itti buufattanii boodatti ni hojjettu jechuudha. Ittiin hojjettu ittiin maqaan appilikeeshinii ni jijjiirama. Akkasumas immoo suurri appilikeeshinicha irra jiru ni jijjiirama. Adeemsa akkamiitiin akka inni jijjiiramu natti agarsiisa. Appilikeeshinii nanarra jijjiiruu barbaade appilikeeshinii isa kana Royal Bulls isa jedhu kanadha jechuudha. Royal Bullsiin geemiidha. Taphni isaa maal fakkaata isa jedhu jalqaba isinitti agarsiiseen sanaan booda hojjedhee isinitti agarsiisa jechuudha. Royal Bullsiin kana fakkaata. Tapha kana jechuudha Royal Bullsiin. Ani amma kana gara Haacaaluu geemiitiin jijjiira jechuudha. Haacaaluun geemiin ta'e tokko duras ture. Haacaaluu kan jedhamu innis bifuma kanaatiin jijjiirameera jechuudha. Kanaaf amma appii editorii keessa galla. Select appii from appii kan jedhu irratti cufaasnee booda appilikeeshinii kanaatiin egaa piroogiraamii isaa jijjiiruu dandeenya. Waan barbaanne gochuu dandeenya. Appilikeeshinicha kana sana booda simple file edit jedhu kana irratti cufaasna. Bana sanaan boodatti amma image isaa jijjiiruu qabna jechuudha. Suura irra jiru icon isaa jijjiiruu fi icon isaa kana jechuudha. Isa kana ture amma kanaaf hin jijjiira jechuudha. Akkana jijjiira. Kanaan booda suurri nuti barbaannu sun bakka jiruutti baafanna jechuudha. Wantoota lama yaada isinitti agarsiisa. Tokko PSRT jalatti godheen jira. Inni PSRT jalaa yoo naa hojjechuu dideef kan biraan hin qaba jechuudha. Kan PSRT jalaa kun hin hojjetu jechuudha. Kanaaf Pictures jala galee barbaadu hin qaba jechuudha. Pictures jalaan baafadha. Haacaaluu Pictures jalaa nan qaba. Pictures kanaati. Suura Haacaaluu Facebook jalaatiin asii godhee jira waan ta'eef Facebook jalaan ilaala. Suura Haacaaluu argidheen jira jechuudha. Okay, asitti yoo fudhachuu didee bakka image jedhu kanaatiin dhuftu jechuudha. Bakka image kanaatiin dhuftanii iconicha irratti edda cuqaatanii booda bakka suuricha deemtu jechuudha. Picture jala seentu. Kun amma ta'ee jira. IC launcher isa jedhu kanas jijjiiruu ni dandeenya. Suura barbaannetti jijjiiruu dandeenya. Suura kanatti jijjiireen jira. Screen isa jedhu kana kun screen isa irra bu'u sana kanaaf isatti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Sammuu fakkeenyaa fi suuraa kanatti jijjiirru. Amma jijjiiranii jira. Audioowwan isaas jijjiiruu ni dandeenya. Audioowwan jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf audio asirraa waan hin qabneef xiqqoo isheen harkisuu danda'a. Kanaaf audio bakka kanaatiin jijjiiraa jechuudha. Audio bakka jiruuti sirboota barbaanne irratti godhachuu dandeenya. Audio kanatti godhachuu yoo barbaanne fakkeenyaaf sirba Haacaaluu durii yoo jiraate sana audiooti seef godhachuu barbaanne bakka kana tuqnee seef goonaa jechuudha. Isa kana bira dabarra amma kan hunda isaa adda goonee booda seef goonaa jechuudha. Seef jedhamutti laata. Amma seef godhachuu dandeenya jechuudha. Tole, akkas goonee booda adda seef ta'ee booda remove kan jedhu kana irratti baasnee remove goona jechuudha. Appilikeeshinichi inni duraan akka inni waan inni goona appilikeeshinii haaraa hojjennee jira waan ta'eef jechuudha. Amma deebisnee install goona jechuudha. Annaa'uunidha. Amma yeroo yaaliidha garuu suurri isaa jijjiiramee jira jechuudha. Kanaaf amma maqaa isaa jijjiiruuf maal gochuu qabnaa fi ciisee mutachi keessa jijjiiran tokko waan tokkotti fayyadamu akkamitti jijjiiruu dandeenya fi jedhamu kana taasisee jirti agarsiisa. Kun amma ta'ee jira. Suurri isaa jijjiiramee jira. Amma select appii goona.
kun akka tartiibaatiin nuuf ta'uu fi jechuudha tartiibatichatti install ta'eetiin jechuudha yeroo isaaf malee waan biraa miti kana goona comment edit jala gallaa maqaa appilikeeshinichaa caaluu koo jechuu dandeenya kan barbaanne jechuu dandeenya shi tana booda save goona jechuudha maqaa adda jijjiirre booda save goona jechuudha ammanni save nu godhutti jechuudha jechuun koodonni tokko waan jijjiiramaniif turuu ni danda'a jechuudha inni kun rakkoon qabu ni eegna appilikeeshinii kana gaa Play Store irratti App Store irratti buufachuu ni dandeenya appilikeeshinii baay'ee bareedaadha maqaa keessanitti godhachuu dandeessu maqaa ijoolleetti godhachuu dandeessu maqaa barbaadanitti ammas remove gochuun dirqama remove edda goonee booda ammas deebisnee install goona jechuudha maqaan isaa Haceekootti jijjiirama Caalukootti jijjiirameera jechuudha giimii baay'ee bareedaa ta'e koodota achi keessa jijjiiruu ni dandeenya waan koodiitti dabaluu dandeenya waan barbaanne gochuu dandeenya ammas kan nu hafee ammas select app goona appichuma ammaa kana jechuudha by time godhanna maaliif inni kun by name miti yoo ta'e barbaachisaa nu tursiisuu danda'a jedhamuuf malee waan biraaf miti sana booda simple edit jedhu dhiifama select app goona simple yoo taane full editor jedhu irratti goona decode all files decode party files jedhu goone Haceekoodha maqaan appilikeeshinicha kun akkana ta'ee jira warri kun koodota achi keessa jira yoo jijjiiruu barbaanne warra karaa kanaatiin jijjiiramu jechuudha kun fakkeenyaaf koodii isaati jechuudha koodii appilikeeshinichaati jechuudha maqaan appilikeeshinichaa Haceekoon yeroo kun ni agartu paabilikii kunis akkasuma tole ammas haala kana fakkaatuutiin appilikeeshinicha edit goonee xumurree jirra tole appilikeeshinichi maal akka inni fakkaatee fi maal akka inni ta'e isinittiin agarsiisa kunuunsi appilikeeshinichi yeroo irratti cuqaasu maaltu akka ba'u ilaalla kunuunsi appilikeeshinichi tuma yeroo immoo jijjiiree jira jechuudha muuziqaa warra fakkeenyaaf yeroo asitti dhoonu kanatti yeroo ittiin taphannu bakkanatti akka sirbi ta'u gochuu dandeenya jechuudha inni jedhu kun kan sirratti jijjiiramu gochuu ni dandeenya waan barbaanne gochuu ni dandeenya galatooma appilikeeshinicha buufadhaa ilaalaa warreen haaraa taatanii hojjetanii yoo haaraa taatan abdiin qaba subscribe godha maatiiwwan YouTube gotti dabalama YouTube channel kan irratti odeeffannoo qulqulluu ni argattu waan bareedaa ni argattu jenna galatooma hiriyoota keessanitti share gochuun dagatina